Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalee kootii akkam jirtu? Warri anaaf haaraa taatan sheer laayik gochuun koomenti gochuun na jajjabeessadha. Warri maatii naaf taatan illee akkasuma na jajjabeessadha. Amma har'aa na waliin turuu keessaniif guddaa galatooma isiniin jedha. Har'a ammoo kanan fidee dhufe jechuudha. Bilbilli keessan namni biraa yoo sin jalaa hidhe maal akka agarsiisuu fi erga hidhameen booda immoo akkamitti furmaata isaa akka itti kenninu jechuudha. Akkuma baratame viidiyoowwan garaagaraa fi wantoota gaafii sinnaa gaafatan irratti hundaa'uudhaan ana bashaashaa yuutuubii kasii waliin turedha jechuudha. Har'allee itti fufa. Namni tokko bilbila keessan yoo sin jalaa hidhe haala salphaadhaniin akkamitti akka argachuu dandeessan sinitti himaa na waliin turaan affeerraa kooti jechuudha. Namni tokko bilbila keessan innaasin jala hidhe jalqaba bilbila keenya argamanneen booda gara pooyintiitti dhufna. Ittaassinee kokkoob masalaala 21 masalaala erga barreessitaniin booda tan dawwalamu kana xuyxanii dawwaltanii jechuudha. Hin dawwaltanii jechuudha. Erga dawwaltaniin booda sinii fida jechuudha. Akkatti sinii fidaa jechuudha. Call forward your connectionally for not forward voice. Maal jechuudha? Sagaleen kee hin hidhamne, daataan kee hin hidhamne, not jechuun hin hidhamne jechuudha. Inni biraa fixed not forward, sim kaardiin kee, fixitiin kee, saayiniin yookiin immoo hammi qabee aan saayiniin kee, paakkeejiin kee, PAD'n kee hundi isaatu noot qaba yoo ta'e akka hin hidhamne agarsiisaa jechuudha. Erga hidhame hoo furmaata akkamii itti goona? Bilbilli kiyya forwarded fakkeenyaaf paakkeejiin kiyya yookiin PAD'n kiyya nootiin kun jiraachuu baatee forwarded kan jedhu kun yoo jiraate akkamittan hiikkachuu danda'a? Nama narratti hidhe sanoo akkamittan beekuu danda'a? Kan jedhutti dabarra jechuudha. Asumaan maal jennee dabarraa? Okay, yoon jedhe hin hidhamne jechuudha. Odoo hidhame hoo akkamittiidha? Eessattiidha kanan argachuu danda'u? Kan jedhuun sinitti agarsiisaa jechuudha. Inni kuni akkaataa hidhamuu fi hidhamuu dhiisuu isaa bilbilli nama tokko itti beekuu dandeenyudha jechuudha. Eenyu irratti akka xalafame yookiin immoo eenyutu akka xalafe beekuudhaaf kokkobii masalaala 62 masalaalaa jechuudha. Isa kanaan amma yoo dawwalle eenyu akka xalafe beekuudhaaf akkuma agartan jalqaba iskiriin irratti bilbilli kiyya hin xalafamne not forwarded jedhee jira. Garuuyyuu forward osoo jedhee yookiin sagalee yookiin saayinii yookiin hammi qabee yookiin wanti tokko hidhamee jira jechuudha. Silazii amma ammoo eenyu akka xalafe beekuudhaafoo maal gochuu qabnaa? Isa sanoo akkamitti ofirraa hiiknaa? Kan jedhuuf isa kanadha jechuudha. Kokkobii masalaala 62 masalaala goonee ni dawwalla. Garuu bilbilli kiyya hin hidhamne. Mee nallaalaa walumaan turra. Viidiyoo fi barumsi koo yoo isinitti tole sheer laayik gochuudhaaniin na jajjabeessaa na waliin tura. Mee walumaan ilaalla. Nan dawwala.
Hishi bilbilli koo call forwarded. Call forwarded when not reachable. Voice maal jedhee voisiin yookiin sagaleen kee bilbila kanaan hidhamee jira yookiin immoo hin hidhamne when not miti jedhega hin hidhamne jedhe. Kasaa maalan jedhaanii bilbilli kiyya odoo kan hidhame ta'e yes reachable eeyyeen hidhamee jira kan jedhu naa fida jechuudha. Silasi amma bilbilli kiyya hin hidhamne jechuudha. Akkuma jalqaba agartanii iskiimee okkeen jedhaan hin hidhamne jechuudha. Maaliif odoo hidhame abbaa bilbila sanii naa fida tureeyyuu kana. Abbaa bilbila naalaa hidhe sanii naa fida tureeyyuu kanaa jechuudha. Amma immoo bilbilli kiyya yoo naalaa hidhamee jiraate akkamittan abbaa bilbilichaa beeka? Achumaan immoo akkamittan ofirraa cufuu danda'a kan jedhuun sinitti agarsiisaa jechuudha. Bilbilli keessan xalafamuu fi erga xalafamuu isaa beektanii hoo akkamitti ofirraa cuftanii? Amma fakkeenyaaf asitti hin xalafamne jedhe miti. Osoo xalafamee jiraate hoo akkamitti ofirraa cuftanii kan jedhuun ilaalla. Hoo xalafamee jiraate yoo xalafamee jiraate yeruma san akkamitti ofirraa aamna kan jedhuuf immoo masalaala 002 masalaala kan jedhu kanaan dawwallee ofirraa aabuu hin dandeenyaa jechuudha. Iskimee nan dawwala. Maalaan jedhee call forwarded all insurance with successful. Garuuyyuu hin xalafamne. Odoo kan xalafamu ta'eeyyuu asii ofirraa aabdee jirta kan jedhu naa fidee jechuudha. Viidiyoon koo har'aa yoo isinitti tole share like gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa jechuudha. Ammas gabaabadaan irra deebi'ee isinitti hima. Inni kuni bilbilli keenya xalafamuu fi xalafamuu dhiisuusaa akkamitti akka beeknudha jechuudha. Koodiin inni kuni kana qabadhaadha. Bilbilli keenya xalafame moo hin xalafamne kan jedhu beekuuf kokkoob masalaala 21 masalaalaa jechuudha. Ittaasee nan dawwala. ከዛ bilbilli koo not forwarded jedhe hundisaatu asitti hundisaa jechuudha wal fakkaatadha. Forwarded kan jettu tuni qoftu odoo dhuftee xalafamee jira jechuusaati. Mee akla kanaan fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoon kooti soo isinitti tole viidiyoon koo yoo isinitti tole share like gochuudhaanis na jajjabeessuu ni dandeessanii jechuudha. Itti aansee erga xalafamee hoo akkamittan ofirraa kutaa? Isa kanaan jechuudha. Hunda isaatu ofirraa aabuu hin dandeessanii jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon koo yoo isinitti tole share like gochuun na jajjabeessadha. Waan gaaffii isinitti ta'ellee na gaafadha. Viidiyoon har'aa kun viidiyoo baay'ee barbaachisoo fi namoonni hedduun shakkii fi cinqamoota garaagaraa keessa jiran keessaa kan ittiin karaa salphaadhaaniin furatanidha jechuudha. Yoo isinitti tole share like godha na jajjabeessaa. Ani obboleettii keessan Bashaashaa YouTube sinin jedha. Viidiyoo kana itti fayyadamaadha. Si fayyadaa. Tarii jalalleen keessan yookiin namoonni biroo sagalee, daataa, paakkeejii wantoota hedduu kontaakti godhee waan taasiftu si dhaggeeffata waan ta'eef
Kana fakkaata jechuudha. Yoo isinitti tole sheer laayik gochuun na jajjabeessaadha. Qoonqaa biraatiin illee na hojjedha jechuu hin dandeessan jechuudha. Kana fakkaata. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaan naa tura.